Abbati habibi ድምፅህም ደከመ አይቼ አላውቅም ልክ እንደዚህ ታምነ Rabbi guddaan guyyaa kana naga'e amantii jaallatuun amantii dhaloota kiyyatti na deebisee ulfaatu haa galatoomu. Ittaan suudhaan immoo sheekonni keenyaas jirtan akkasumallee obboleewwan kiyya Baatirii, Maammee akkasumallee Aayishaa waan na ciraa dhaabbattaniif waan simannaa akkasitti bareedu kana naa taasistaniif galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Inni guddaan immoo kan inni dubbadheet illee fixuu hin danda'u. Sheek Riyaadiin hedduu galateeffachuun barbaada. Dhugaa nama addaati Sheek Riyaadi. Nama akka namummaa isaatiitti amantiin osoo hin qoodin haalawwaniin osoo hin qoodin maraachisa amantummaa isaatiitti nama sirrii hojjetu akkuma sirrummaa isaatiitti kan isaan simatan ofirraa illee hin dhiibani. Kaayyoon isaanii daandiitti nama deebisuudha. Rabbiif galannaa ga'u ta'aaf illee jira. Namoota akkasii hin qabnu dhugaa waaqaa lafaa dubbachuudhaaf namoota muraasa namni akkasitti nama hordofee daandii gaariitti deebi'aa namaan jedhu hin jiru. Waan saalfanaa wayii gaafa poosti godhanii saalfattuudha maalidha jedhaniituma namni qeeqee nama bira tara malee hin deebitii laata karaatti deebisnaa laata jedhaniitu ofitti nama hin qabani. Sanaaf yeroo baay'ee wantoonni akkasitti kan baay'atan jedhee yaada namni ofitti nama qabu osoo jiraate wal balleessuu hin jirtu wal sirreessuu malee. Amma dubbiidhumaan ol jalaa balleessanii wal balleessaa deeman. Tiktookiin kun irree haalli amma inni irra jiru kun bareeda miti. Sababni isaatis sababuma nama dubbadhee kana namni wal sirreessu waan hin jirreef. Kanaafuu Sheek Riyaadiin Rabbi ammallee nurra oolchee isaan haa bulchu. Umrii isaanii nuufaa dheeressu. Amiin yaa Rabbi. Galatoomaa ulfaadhaan isiniin jechuu barbaada. Ammallee ulfinni keessan hin badin akkana kabajanitti kabajamaa. Wanti biraa immoo waan jechuu barbaadu kirkiraan jira baay'isawwee akkasitti salphaa miti odeensii amma nagaa irratti dubbachuuni na oofalta. Warri koomentii akka Maammiin jedhe kana dhiiraaf jecha yookaan immoo sii kaffalanii kanaan duras jechaa turtan waan akkasii ana namni waan akkanaa kaffales hin jiru. Sababni kanatti yaaddanis naan galu dhugaa waaqaa lafaa dubbachuudha. Dhiiras wanni jettaniif immoo ani dubartiidha. Kana waan jedheen gaa dubartiidha jechuun kun gaa isiniif gala waan ta'eef jechaadha. Sababni ani dhiiraa jecha amantii kanaaf san keessa seenee waan adda ta'e raawwadhu tokko hin jiru. Dubartummaan koo qofti nagaanii dhiirri na bira dhufuudha. Amantiin barbaachisaadha jedhee hin yaadu. Wanti uummata keenya duubatti nama hambise maalidha? Funyaan jalatti yaaduu. Fageessanii yaaduu hin dandeessan dhiifama naa godhaan oofalchaadha. Jechuudhuma waan barbaadeef tana jedhe. Haala kamiin haala amantaatiinis kominikeetii gara biraati irratti qabdaniinis taanan please yaada poozitiivii ta'e yaada. Muka jal'aa bira muka sirrii jiraadha. Oromoon gaafa mammaaku nuti hunduun jal'anna taanaan abbaan namni karaatti nu deebisu hin jiru. Jal'anneetumaaf na waan ta'eef ani amantii islaamummaattan guddadhe. Kutaa tokko amma shanii Adaamattan baradhe gibbii islaamatti kan nuti kireeffannee jiraachaa turre. So haala hundumaa kaayyuu nan beeka. Of beeka turre immoo waggaa kanatti islaamummaa waliin kan jiraadhe naannoo waggaa saniitiif. Jaaladhee filadhee kan amantii islaamummaatitti seene malee namni tokko na dirqee yookaan waan haa kaffalanii yookaan immoo akkuma isin jettan islaama wayii jaaladhee tiimiti kan inni musliima ta'eerra kennaadha jedheen ture kana dura kennuma sanitti rabbisiifis kennaan kun maa fayyadee kun har'a naa kenne malee akkasii yaaddanii miti jechuun barbaada. So irra deebi'ee ammas yaada poozitiivii ta'e qabaadhaa isiniin jechuu barbaada. Dhumarratti amantii ortodoksii galateeffachuun barbaada. Amantii na guddise. Waa hedduu keessatti dabarsee hin jira. Waa baay'ee bareedaa ta'e keessatti dabarsee hin jira. Guddina kiyyaafirree sababa kan ta'e amantii ortodoksiidha. So amantiin ortodoksii galatoomii ulfaadhu jechuun barbaada. Amma
Galatooma kanarraa dubbachuun barbaadu. Dubbiin gara biraa deemte waan ta'eef jechaadha. Waamaraafuu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuu barbaada. Baay'een isin jaalladha isin kabajaa. Warri haga ammaa nu hordofaa turtanillee na deeggartanii na cinaa dhaabattanii simannaa bareedaa ta'e kana waan naa taasistaniif galatoomaa ulfaadhaa. Akka na kabajnatti rabbi sinaa kabaju ulfaadhaa. Nyaannu jechuuf hin sarmitanii. Namoonni biraa yoon kana jedhu gara biraatiin akka na hubatan hin barbaadu. Viidiyoo kanaan dura waraabima irratti illee baay'een sodaadhee jira. Baay'isa wayii afaan na caccabaqaa jirti xiqqoo. So namni kallattii biraatiin akka na hubatu hin barbaadu. Waanan hubadhee tanan kanin murtoo akkasii murteesse murtoo guddittii tana. Egaa rabbi tokkicha wanni namaa caalu hin jiru. Waa hedduu dhiifne. Kan jalqabumayyuu nu jaallata ta'e nu waliin itti fufa. Kan irra baddaa immoo nu jaallataa ture nu dhiisetuma duubatti deebi'a jechaadha. Inni dantaa kiyyaa miti waa maraafu kan rabbiitu caala jechuun barbaada. Galatooma. ما شاء الله اللهم بارك وزد ربي أما اللي سيادة بلو حقيقة وان سيخان يخان ربي سران فلاتين نتي خلي ساسقا وبليان سبات تره وبليان رومو مالك أمنا وبلما سبا ولك أمنا وبلما نمو مالك أمنا الرمو وبلما الرجالتو تا وبلما سنهن دهان رفتو وبلما ديغا في لفي جالتو وبلما لفا في لفي اللي جالتو وبلما إيغا جرانيس إيغا دونيس هندرة تجالتو تا غافا دوني بود اللي قبل اللي وجراني أرانتنا شهادا كواتشو خيتنا ترى أنا قفامتي كبرة عليه الصلاة والسلام هاگا غرتي هورتين إرامة هاي أمني محمد عليه الصلاة والسلام الدنيا تنراغلوت أبليان أما بليوني تقو في تقاسة ديت مسلمين الدنيا رجل أبليان كيتها كان سندورة دبريسمو أبليان كيتها كقبري جروس كان جنة كيس جروس هندنو أبليان كيتها كناف هيري بدأس ربي سباسي Bareeda miti. Sababni isaatis sababuma nama dubbadhee kana namni wal sirreessu waan hin jirreef. Kanaafuu Sheek Riyaadiin rabbi ammallee nurra oolchee isaa naa bulchu. Umrii isaanii nufaa dheeressu. Amiin yaa Rabbi. Galatoomaa ulfaadhaan isiniin jechuu barbaada. Ammallee ulfinni keessan hin badin akkana kabajanitti kabajamaa. Wanti biraa immoo waan jechuu barbaadu. Kirkiraan jira baay'ee akkasitti salphaa miti odeensii amma nagaa irratti dubbachuuni na oofalda. Warri koomentii akka amma jedhe kana dhiiraaf jecha yookaan immoo sii kaffalanii. Tanaan duras jechaa turtan waan akkasii. Ana namni waan akkanaa kaffales hin jiru. Sababni kanatti yaaddanis naan galu dhugaa waaqa lafaa dubbachuudha. Dhiiras wanni jettaniif immoo ani dubartiidha. Kana waan jedheen gaa dubartiidha jechuun kun gaa isiniif gala waan ta'eef jechaadha. Sababni ani dhiiraa jecha amantii kanaaf san keessa seenee waan adda ta'e raawwadhu tokko hin jiru. Dubartummaan koo qofti nagaanii dhiirri na bira dhufuudha. Amantiin barbaachisaadha jedhee yaadu. Wanti uummata keenya duubatti nama hambise maalidha? Funyaan jalatti yaadu. Fageessan yaaduu hin dandeessan dhiifama naa godhaan oofalchaadha. Jechuudhuma waanan barbaadeef tana jedhe. Haala kamiin haa ta'u, haala amantaatiinis kominikeetii gara biraati irratti qabdaniinis taanan please yaada poozitiivii ta'e yaada. Muka jal'aa bira muka sirrii jiraadha. Oromoon gaafa mammaaku nuti hunduun jal'anna taanan abbaan namni karaatti nu deebisu hin jiru jal'anneetumaaf na waan ta'eef. Ani amantii islaamummaattan guddadhe. Kutaa tokko amma shanii Adaamattan baradhee gibbii islaamatti kan nuti kireeffannee jiraachaa turre. So haala hundumaa ta'uu nan beeka. Of beeka turre immoo irraa kanatti islaamummaa waliin kan jiraadhe naannoo waggaa saniitiif. Jaaladhee filadhee kan amantii islaamummaatitti seene malee namni tokko na dirqee yookaan waan haa kaffalanii yookaan immoo akkuma isin jettan islaama wayii jaaladhee tiimiti kan inni musliima ta'e irraa
kennaadha jedheen ture kana dura kennuma sanitti rabbi siifis kennaan kun maa fayyadee kun har'a naa kenne malee akkasii yaaddanii miti jechuun barbaada. So irra deebi'ee ammas yaada pozitiivii ta'e qabaadhaa isiniin jechuu barbaada. Dhumarratti amantii ortodoksii galateeffachuun barbaada. Amantii na guddise. Waa hedduu keessatti dabarsee jira. Waa baay'ee bareedaa ta'e keessatti dabarsee jira. Guddina kiyyaafirree sababa kana